keessa deebii tooftaa. Akka sabaatti ijaaramnee humna eenyuu jala dhaabbachuu nu dandeessisu horachuu qabna. Akka Afrikaanotaatti tokkeessoo fedha tokkoon keenyaa taliila irratti hundaa'e uumachuu dandeenya. Nu keessaa sabi yookiin abbaan akkamitti akka jiraannuu fi maal jedhamuu qabnu nu dirqisiisuu danda'u jiraachuu hin qabu. Kophaas ta'ee tokkeessoon seeraan bulmaatan masakamna. Qabsaa'otii amma yeroo kaayoo uummataa wareegama hedduu itti baasan injifannoon xumuran kan ga'e fakkaata. Waan hawaa ba'an hunda jabeessanii gadi horduun lafa qabachiisudha. Sanarra gahamnaan gaaffiin kolonummaa fi qabsoon cunqursaa hammaa bahee raawwatee boqonnaa haaraan birmadummaan jalqabama. Uummattoonni addunyaa Itoophiyaa fi kolonoota ishee addaan baasanii akka hin laalle holola kalcha Itoophiyaan hordofamanii jiru. Kanaaf biyya takkaa koloneeffatamtee hin beekne yoo jedhan Oromiyaas akka qaama iseetti fudhachuudhaani. Qabsoon jaalbiyoota Oromiyaan tolfamaa jiru akka kanneen Afrikaanota biraa farra kolonummaatti hin laalamne walitti bu'a keessaa akka ta'etti bira darbamaa dhufe. Holola sanaaf taasifameen ilaalchi addunyaa dogoggorsiifamuu caalaa Oromoo hedduu eenyummaa ofii mafsiisaa jira. Akka Itoophiyaatti hedduun walqixxummaa qajeeltuu fi bilisummaaf qabsaa'anii jiru. Haa ta'u malee hariiroo gabbaarii fi gabbarsiisaa Itoophiyaa fi Oromiyaa gidduu jiru hin jijjiirre. Jalqaba dogoggorarraa waan ka'aniif xumura barbaadan irra ga'uu hin dandeenye. Muuxannoo waggoota hedduun boodas ammayyuu sanumarra kan deddeebi'an jiru. Hanga adda addummaa Oromiyaa fi Itoophiyaa kolonii fi koloneeffataa cunqurfamaa fi cunqursaa ta'uu hubatanitti gaaffii isaaniif deebii hin argatani. Itoophiyaanonni gabbarii fi hin gabbaruun erga mootummaa Aksumii wal dorgomaa dhufan. Ammayyuu haaluun wal gidduu jiru hin baane. Siyaana sun irra dhangala'ee gaaffii Oromoo golgaa jira. Isaan keessaa kan miidhamee fi hammeenya isaa bucatu tumsinee kaasaa keenya fuulduratti dhiibuun akkuma. Hamma yoonaa kaayoo sabaa adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'e caalaa kan furmaata argamsiisee hin dhiyaanne. Amma kan qabsaa'onni ifaajuu qaban Itoophiyaa caccabarraa oolchuu otoo hin ta'in hamma danda'ametti nagaa fi tasgabbiin naannaa otoo hin jeeqamin hunduu kaayoo qabsaa'eef akka fiixan baafachuu danda'u irratti. Impaayera Itoophiyaa diiguun kan waggoota 50 oliif wareegamni guddaan itti baafame. Inni diigamu malee walqixxummaa bilisummaa fi walabummaan hin jiraatu. Waan allee caalaa egereen kan dubbiin ilaaltu hunda kan misoomaa fi kan nagaa fi araaraa akka ta'u ofittummaa keessaa bahanii sirna waaraa gadi dhaabuuf carraa dhufaa jiru saammachuun bu'aa qaba. Sabooti sablammoonni fi uummattoonni cunqursaa jalaa urgufatanii bahuun egeree haara firee ofii murteeffachuuf marii gaggeeffachuun filmaata wayyaa hin qabu. Mariin kanaaf godhamu wal sobuu, wal daguu fi wal haaluun booda yoo jiraate ragaaf qaamni sadaffaan bakka jirutti yoo ta'e misha. Bu'uurri yookiin ajandaan marii kan dubbiin laaltu sagalee tokko irratti walii galan ta'a. Marii alagaan dura mariin keessaa Oromoon gaggeeffamuun barbaachisaadha. Itoophiyummaa fi Oromummaa gidduutti kan daddaaqan waan jiraachuu danda'aniif qulqulneeffannu malee waan akka sabaatti barbaannu nu wallaalchisa. Kanaaf ifatti Itoophiyaa waliin ijaajjuu yookiin Oromummaan akka walqixxootitti dhiyaachuu qaba. Hamma yoonaa qabsoo bilisummaaf tolfamu keessatti Oromoon diinni hiriirsu lakkoofsi isaa yaaloo miti. Kun dhaabbachuu qaba. Marii tolfamuun kan fedhe walaba uummata ofii dura dhaabbate nyaaphae jechuu waan ta'eef akkuma sanatti fudhachuudha. Jarri akkasii garaa isaanii guuttannaan diinichaaf lubbuu ofii hin qusatatanii. Kanaaf lola diinichi Oromoo qofa osoo hin ta'in uummattoota biraa hacuucuuf tolchuu irratti qondaalota waraanaa hanga lafootti isaantu heddummata. Kan keessa nu banneef Oromummaan kan itti duulan malee meeshaa diinaa ta'uutti hin fudhatani. Waraana kaabaa irratti isatuu amaneen malee halagichi waan isa hin amanneef duuban rukutuun qawwee akka irraa buufatan gabaafamaa jira. Gajaraan duuluun Amaara isaan loluuf otoo hin ta'in loltuu Oromoo duuban qolee rukutee qawwee irraa buufachuu fi kanaan lafoo fi qondaaloti Oromoo ta'an gooftolii isaaniin duuban rukutamanii awwaala dhaban lakkoofsa hin qaban jedhama. Oromiyaan Itoophiyaa otoo hin ta'in kolonii Itoophiyaati. Hariiroo kana yaadan maal hundee seenaa hin qabneen bakka buusuun yaalamaa jira. Kolonummaa Oromoo foggisiisanii akka waan Oromoon koloneeffateetti himachuutti ka'anii jiru. Sun seenaa kuushota Mediteraaniyaan akka qixxeessotti jiranii fi eenyummaa ofiis walwallaaluu keessaa madda. Kanaaf waan deebii barbaadu miti. Koloniin waa'ee walabummaa ofii dhimmama malee
akka koloneeffataan itti deebisee of ijaaruu fi waan inni machaawee xibaaru hundaaf deebii kennuun of xinneessudha. Dhoofsisa haa ta'u mareen nagaa godinichatti buusuuf godhamu akkasitti ilaalamu malee jeequmsa naannaaf furmaati hin argamu. Horeen nafxanyaa Amaaraa akka uummattoonni hiree sabummaa ofii ofiin hin murteeffanne sababii isaa hin uumne seenaa isaan garan dhabsiifne hin jiru. Gurguddoon isaanii Amaarummaa fi nafxanyummaan akka itti uumame waan beekaniif warraaqsa cunqurfamtootaa hankaaksuu barbaadu. Amaarri sirna malee uummata addatti lafaa fi aadaa himatu hin qabne. Yoo aangoo irraa fudhatan Tigraawaayi, Agawuu, Qimaanxii, Argobbaa, Gaafat, Oromoo fi kan kana fakkaatan ta'ee argama. Kanaaf waan qabatee federaalummaaf dhiyaatu hin qabu. Bara baraan Itoophiyummaan olaantummaa qabaataa jiraattu malee leeyuu hin danda'u. Kanaaf federaalummaa zar yookiin gosa polotikaa kan jedhu sanyiis haa ta'u gosaan namni of danda'ee jiraachuu hin danda'u kan jedhe eenyu? Fokkuu kan ta'u adda addummaa qabaniin ilmaan namaa yoo wal faanfanan qofa. Oromoon sabummaa malee zarii fi gosaan hin ijaaramne. Gosoota hedduu qaba. Amaarri gosa waan hin qabneef hin galuufi. Impaayerichi lola bilisummaa fi lola Itoophiyaanota gidduun jeeqamaa jira. Mootummaan Amaaraa Abiyyiin hoogganamu marii sabummaa jedhee garee isaa walitti qabee jira. Akeeki isaa komee wal gidduu isaanii jiru walitti araarsee humna ittisa Tigraay yookiin TDF fi kanneen biraatti ciminaan bobba'uufi. Impaayerri kan jeeqamaa jirtu quurama garee keessaan kan bilxiginnaa Abinii fi Izeemaa gidduutti fudhate jechuudha. Kanaaf rakkina karra rukutaa jiru qayyabachaa hin jiru. Murtiin tolchu hundi bolola aangoon kan jaamee fi iyyata sabaa irratti kan hundaa'e ta'uu ni mul'ata. Horri nagaa fi tasgabbii Afrikaanota Impaayera Itoophiyaa jala turanii murna namoomaa irratti yakka hojjette kanaan waamamuun hafee horicha irrattuu qooda fudhachuu hin qabu. Horichi Itoophiyaas Itoophiyaanotas waan dabalatuuf qooqota keenya irratti eeggannoo gochuun dansa. Waraanni gaggeeffamaa jiru gartokkeen bilxiginnaa fi humnoota Amaarinyaa dubbatanii fi kittillayyoo isaanii gara biraan addoota bilisummaa fi humna ittisaa Tigraay kan roorroo ofirraa qolachuuf lolataa jiru. Addoota bilisummaaf kaayyoo ofiitti dabalanii hamaa kufaatii impaayeratti dhufuu danda'u yarsuu yaaluu malee kan irraa eegamu hin jiru. Humni ittisaa Tigraay kan Tigraayitti hamaa hojjetan qajeeltutti dhiyeessuu fi hamaa wal fakkaatan akka lamuu itti hin deebine mirkaneeffachuudha. Kanaaf nagaa fi tasgabbiin hundaaf kan argamu bilxiginnaa fi kittillayyoo isaa karaa irraa maqsuuni. Waraana bilisummaa Oromoo waanallee dura Oromiyaa to'annoo isaanii jala galchee mootummaa Oromiyaa yeroo dhaabudha. Sun kolonummaa irraa haquuf tarkaaffii jalqabaa ta'a. Kanaaf harki alagaa hundi irraa dacha'uu barbaachisa. Korri kan impaayericha jala turan hunda mari'achiisu yoo waamame bakka qaamni sadaffaan jirutti ta'uutu filama. Walga'iin kun Afrikaanummaa waamamuun mamii wal gidduu hanqisa. Kun diinaafis lallabata waliigalaafis hariiroo dhugaa isaan gidduu ture agarsiisa. Mootummaan bilxiginnaa jaarmota sirna nafxanyaa abdattuun waltumsee waggoota sadan darban yookaan ilmaan namaa fixiisa qaccee uummattoota irratti gaggeesseef kan gaafatamu malee kan kora waliin ta'anii miti. Badiisi Tigraay, Qimaantii, Agawuu, Oromiyaa fi Gumuzii fi uummattoota kibbaa irratti gaggeesse hadhaadhiyyuu addaa gaafata. Gamtaa dureeyyii addunyaa malee kan danda'amu hin fakkaatu. Sun immoo maal jechuu akka ta'e hubachuudha. Qabsoon Oromoo dhimma baasuuf jaarmaa cimaa naamusa qabuu fi ofitti hirkatu gaafata. Jaarmaan diina ofirraa ittisuu qofa otoo hin ta'in mana ofii sassakkaa qabsiisuu kan danda'u ta'uu qaba. Oromoo yaa'anii diinatti galayyarsinaan walakkaa injifannooti. Waraana addunyaa lammaffaa duuba uummattoota hundaaf mirgi hiree sabummaa ofii ofiin murteeffachuu addunyaan beekamee ture. Oromoonni kan qabaman haala addaan ciracha Afrikaa jedhamuu jaarraa 19ffaa keessatti. Itoophiyaan biyya Afrikaa koloneeffachuu keessa turtee fi sadoo koloneeffatoo gidduutti gaggeeffamaa turee fi tapha adda addaa kan taphatte. Aangooti addunyaa lafquyi fi bifa laaluun waa'ee bilisummaa kolonoota see dhimmamuu irra akka keettoo isaanitti tursuu murteeffatanii. Kanaaf Minilikiin madaqfatanii isa duuba mootii dhufan hunda isaanitti hirkataa tolchanii. Fakkeenyaaf rakkinni si'anaa mormor irratti Masirii fi Itoophiyaa gidduu jiru kan inni Biriitishiif mallatteesse irraa kan ka'e ta'uun hin dubbatamu. Kan ammasaa Itoophiyaa gurgurtaaf dhiyeesse hin jiru. Oromoonni erga qabamanii aangawoota addunyaatti iyyachuu fi qabsaa'uu dhaabanii beekanii.
bara walgayii Paaris 1919 karaa Ameerikaanotaa, bara waraana addunyaa lammaffaa karaa dippiloomaatota Biriitiishii fi kanneen biraa iyyannoon dhiyeeffate waan galmeerra jiru. Ergamsi koloneeffattuu Itoophiyaa gargaarsa qarummaa fi teeknikaa isaan gumaachaniin ija isaanii duratti fixiisa qaccee jalqabamuu isaa beeku. Bara 1991 ABO fi TPLF waliigalchuuf bakka bu'ooti hawaasa sabgidduu ramadamanii turan. Fakkeessaaf malee hedduun isaanii akka abuut kophaa moo'u jajjabeessuu turan. Walitti bu'iinsa dhaabota lamaanii oolchuuf qooda isaanii sirnaan hin taphanne. Sana baruun haalli sun deebi'ee yoo dhufe akka itti qabaniif qophaa'udha. ABO'n sona ce'umsaa keessaa ba'ee biyya akka gadhiisuuf keella darbii fi fiizaa qopheessuuf sagantaa addaa baasuun shaffisiisan. Kun addi bilisummaa Oromoo kan mootummaa ce'umsaa keessaa ari'ame dhiibbaa alaatiin ta'uu isaati. Sun waan darbe yoo ta'u sichoo ni sirreeffamaa laata. Moototi jaarraa 20ffaa keessaa harka wal jijjiiran hundi waajjir bulchii mootummoota alaa keessaa fira horachuu fi akkaataa sirni isaanii itti hojjetu baruuf carraa argatanii turan. Oromiyaan reef addunyaatti waan gadi baateef hundi dhibantaa isaa dullacha leellisa. Akkasitti saaqaa dhabdee ajandaadhummaan miidhamtee diloormaan Oromiyaa walakkaan kan impaayirattii ta'ee yartuun to'atamuu gargaarsa alaan malee hin danda'amu ture. Bulchooti Itoophiyaa kamuu gargaarsa alaa malee Oromiyaa hacuucuun hafee baajeta biyya itti gaggeeffatanuu qabaatanii hin beekan. Gaaffii dhalooti haaraan maaliif kun ta'a jedhuuf abboolii isaanii qofa otoo hin ta'in addunyaan deebisuu qaba. Oromoon isaan durii miti of barantuu itti heddummaata. Qabeen Pandooraa futta'ee jira. Kan keessaa yaa'an humni keessatti deebisu hin jiru. Kanaaf waan durumaanuu cuqqaasiseen keessa deebi'anii ilaaluudha. Diinota Oromoo waan humnoota alaa ittiin sodaachisan tokko diloormaan isaanii walakkaan musliima waan ta'aniif gabaa shororkeessoo sooruu danda'u jechuun tokko. Woboon finxaalessa waan ta'eef nagaa hin jaalatu jedhu. Oromoon naafxanyoota irratti fixa qaccee raawwatas ni jedhu. Oromoon naafxanyoota irratti fixa qaccee raawwatas ni jedhu. Kanaaf ofuma jeequmsa uumanii yeroo hedduu Oromoo itti hadheessanii jiru. Waajjir bulchii finnoota lixaa fi koorporeeshinoota keessaa wakiilota hedduu waan qabaniif Oromoo jibbisiisuuf ni mijaawaafi. Lixi isaan hin dallassiisnuun Oromoo irratti cobaa jiru. Oromoon halagaan waan fedhe haa jedhu. Shororkaa yookiin finxaalessa mirga dhalootaaf qabsaa'uu hin dhaabu. Akka mirga biraatti hin dabarre aadaa fi duudhaa gadaatu dhoowwan malee eenyuu sosodaachiseef miti. Waggootii 3 weerarama Tigraayin dura sarbama mirgoota ilmaan namaa Oromiyaa keessa ture dhaabota mirgaa adda addaan gabaasaa turani. Garuu UN haa ta'u tokkoon miseensota kora nageenyaa callisuu filatan. Hundi Nobel Laureate waliin firummaa itti fufuu leellisan. Garuu waan jala dhokatan kennuu fi dadhabuun ni salphiseeni. Yeruma sana osoo dhaabanii ta'e balaan Tigraayin mudate hundi hin dhaqqabu ture ta'a. Roorichi Oromiyaa keessatti ammallee raawwatamaa jira. Garuu gabaasa ifaa addunyaa keessatti ka'aa hin jiru. Qondaaloti tokko keessa ba'anii maqaa fokkuu mootummaan Oromoof baase shaneetti yoo dhimma bahan dhaga'amu. Sanaan jajjabeeffamuun humni addaa Amaaraa fi Kashalabbeen Faannoo jedhamtu abbaltii biyya babal'ifachuun daarii Oromiyaa fi Gumusitti caanii namoota Oromoo ta'an fixaa jiru. Sun ta'ees aangoota gurguddoon Oromiyaa achumatti dhiisanii finnaa koloneeffataa burkutaa'uu irraa oolchuuf tattaafataa jiru. Oromiyaan kan Itoophiyaan qabamte gargaarsa aangawoota barasiitiin ture. Sana otoo beekanii kolonooti akka bilisooman mallatteessanii otoo jiranii Oromiyaa akka qaama Itoophiyaatti dhiisuun qajeeltuu jal'isuu miti. Kana gochuuf Oromoo meeqa yoo ajjeesan quufu. Imaammati aangawooti addunyaa waa'ee Itoophiyaa irratti hordofan dogoggora waan ta'eef sirreeffamuu qaba. Kan bilisoomuuf kutate fixa qaccee meeqa deebisuun hin danda'u. Kan isaan hin barbaanne dhiibbatee dhufaa waan jiruuf imaammata isaanii keessa deebi'anii ilaaluun barbaachisaadha. Obsi dhumatee gaafa dhoowwe bakki qaban dhibuu ni danda'a. Hoggansi impaayeraa amma jiru dandeettii fi fedha haalichaaf hubatee karaa barsiifate irraa maquu dandeessisu fedha beekumsaa fi ogummaa hin qabu. Injifannoo qeerroo fi qarree Oromootiin argame Amaarattu fudhate malee yakka namummaa bahe Oromoo irratti raawwataa jiraatee namoota ofitti marse kan ejjennoon qabnee fi Oromoo jibbuun beekamanii Oromoo ijoo laaftuu irratti argatan. Kallachi qabsoo bilisummaa sabaa ABO'n shira diinaa jala dhaabbachuu dadhabuun tokkummaa ofii tiksuu hin dandeenye. Daga OPDO irratti hundaa'uun gurguddoon Oromoo tokko Oromoon qabsoo hidhannoo akka lagatu labsuutti ka'an. Kaayyoon ganamaa Oromoo ni ganame.
sun addaan citiinsa goblaa malbulchaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo uume. Dogoggorri itti fakkaatee yookiin dorgomee aangoon tolchan kun ergamsa otoo hin raawwatin mirkaneeffachuu hin oolani. Loltuun bilisummaa gorsa OPDO fudhatanii qawwee hirkisan hedduun yoo itti roorrifamu kan ajjeefamanis jiru. Murnooti aba'oo badii deebi'an araara wal gidduutti buusu jedhamee eegamee turuyyuu keettoo diinaa gaararraa waliin faalamanii caalattuu adda fagaatan. Kaan isaanii alaabaa Itoophiyaa jireenya isaanii guutuu ittiin lolaa ba'aniif amanamummaa kakatanii bilxiginnaatti yookiin OPDOtti baqan. Qaamni ce'umsaa kan kaayyoo ganamaa tursuun boonu ni caccabe. Kan hafan ni laashaan. Otoo ilaa fi ilaameen akka meeshaa oromummaatti irra ilaalamuu baatee jeequmsa akkasii hin uumamu ture. Diina irraa sobuu ofittummaa fi of tuulummaa waan barataniif taatonni malbulchaa Oromoo ta'an hangi tokko aadaa oromummaa dhiisanii jiru. Abawoon ayyaana sabichaati. Hooggantoota hidhuu danqaraa dura kaa'uu fi akka ganan sossobuun akka inni kaayyoo sabaa fuulduratti hin oofne dhoowwuu hin danda'u. Kanneen hafan faajjii isaa kaasanii balaliisuun diina abdii kutachiisu. Galmee diinaa keessatti kanneen qabsoo Oromoo irratti qooda fudhatan hundi yakkamtoota barbaadaman mooraa diinatti dhiyeessuun sanarraan oolchu. Salphina malee ulfina namaaf hin argamsiisu. Imala ofiitti jijjiirama fiduuf kanneen bilisummaa Oromiyaaf qabsaa'an dhiibbaa diinaa firrisanii akka ofiitti qajeelchuu qabu. Ummati alagaan qabamee eenyummaa aadaa fi afaansaa waliigalatti bilisummaa ofii dhabee hacuucamee salphatee laalan itti dhagahamaa jiraata. Finciluu malee furmaata hin qabu. Furmaata fiduuf qabsoo kan qabsiisan kan yeroo fi bakka mijaawatti argamani. Yartuun haa jalqabamu malee har'a qabsoon kan ummataa ta'ee jira. Ummati qabsiifamuusaa ooffalchee malee kan qabsiisanaa turanii eenyufiyyuu dhaamsuu hin eeyyamne. Yoo isaan kufan yookaan qabsoorraa mucucaatan ummati kan tuqatu biroo bakka buufata malee ibiddi qabsoo hin dhaamu. Fokkuu haa ta'u dansi jarreen garaa gumaachan qaama seenaa qabsoo Oromooti. Caba safuu fi sammuquwii sabichaa fi jaalleewwan isaanii irra ga'aniif yeroo isaa yoo ga'u murtii argatu.